Yooyaa hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee nagaan koo akkuma yeroo kaanii bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu warri baadiyyaas magaalaa warri biyya keessaaf biyya alaa jirtan warri daldala irratti bobbaatan warri qaxaramtanii hojjettan maddeen galii sadarkaa garaagaraa irratti warri bobbaatanii jirtanii nagaan koo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu siniin jechuun barbaada. Egaan sagantaa dubbii dirree dinagdee irratti kutaa lamaan yeroo darban irratti dhimma qusannoo wajjin wal ilaalchise dubbachaa akka turre egaan kan yaadatanidha jedheen abdadha. Kutaa tokkoffaa irratti waa'ee qusannoo maaliidha, maaliif qusatamaa, akkamitti qusatama kan jedhu kaasofneef sagantaa keenya lammaffaan immoo kutaa lammaffaa irratti yaadilee dogoggoraa qusannoo wajjin wal qabatee jiru. Akkasumas illee maaliif qusatama yeroo qusatamu wanti nu ilaaluun irra jiru maal ka jedhu wajjin ilaaluu yaalleeti jirra. Har'a immoo kutaa sadaffaadhaan kun walitti deebineeti jirra. Kutaa keenya sadaffaa irraatiin kan walii wajjin dubbannu qusannoo kana eessatti qusanna, gaafa qusannoo kana yaannu danqaaleen garaagaraa nu mudachuu danda'an maal kan jedhan kan wajjin mari'annu ta'a. Turtiin keessaan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'u. Egaan akkuma yeroo darbe dubbadhee nama kan nama godhe qusannoodha. Namni qusannoo hin qabne abdii hin qabu. Namni qusannoo shaakalluu hin jalqabne kallattii dinagdeetiin abdii akka hin qabne. Hawaasni qusannoo hin qabne dinagdee hin qabaatu. Hawaasni dinagdee hin qabaanne immoo siyaasaan illee bakka barbaade ga'uu hin danda'u. Kanaaf har'a attamitti qusannoo eessatti qusannoo kan jedhu walii wajjin dubbannaa. Egaan yeroo waa'ee qusannoo yaadnu aadaan biyya keenya keessa jiru keessumatti hawaasa keenya keessa jiru namoonni baay'een keessumatti gara baadiyyaa gara magaalaa xixiqqaatti gaafa sichi baane mana keessatti qusachuu gandatti nama biratti yookaan meeshaalee garaagaraa tolfatanii biratti qusachuu yeroo isaan geggeessanidha kan arginu. Haa ta'uutii garuu qusannoon yookaan amaleeffannaaf shaakalli qusannoo akkasii rakkoo garaagaraa kan mataa isaatii baatee deema. Fakkeenyaaf maatii baay'een waan manatti qusatan saamamaniiru. Maatii baay'een waan manatti qusatan jalaa saamamanii jiru. Biyyoota baay'ee keessatti gartuu qusannoo ijaarree nama 15 hanga 20tti maatii ijaarree torbaniin qarshii 10 qarshii 20 akka isaan qusatan goone yeroo inni itti saamamu yeroo inni itti jalaafaa fudhatamu nu mudachaadha kan inni ture jechaa. Akkasumas mana nama baay'ee cabaa, mana nama baay'ee saamamaa, qabeenya nama baay'eetu yeroo inni fudhatamu hundumti keenya iyyuu qabeenya jechaa. Mallaqa ofii qabeenya ofii waan ifaajanii fidan manatti qusachuun hannaaf saamicha kallattii garaagaraati. Kan namni dhufee alaa nama saamutuun ta'e mana keessaas ganda keessaas kallattii biraadhaan illee akkaataatti qabeenya ofii dhabantu jira jechaadha. Kanaaf manatti qusachuun balaa biraa qabaadha. Kan biraan balaa uumamaaf balaa nam-tolcheef illee saaxilamuu danda'a. Biyyoota baay'ee keessatti kan miidiyaalee garaagaraan akkuma argaa jirtanii abidda, lolaa, qilleensa waan garaagaraatiin yeroo hojii gamsi garaagaraa ta'utu argaati jira. Yookaan abiddi mana keessaa elektirikiin, sigigii lafaa waan garaagaraa nam-tolcheedhaanii balaan yeroo inni itti maatii mana ofiif qabeenya ofii qunnamuudha kan inni arganne jechuudha. Kanaaf manatti gaafa qusannu mallaqa kana gaafa fuunee mana geenyu waa hamaa balaadhaaf illee saaxilamuu akka danda'u itti yaaduun barbaachisaadha kan jedhu. Kan biraan manatti qusachuuf harka ofii keessatti qusachuun rakkoo inni qabu keessaa inni sadaffaanii baasuudhaaf saaxilamu. Mallaqni harka namaa jiru, mallaqni qe'ee namaa keessa jiru easily kan inni baasu. Yeroo agartanii gaafa miira wayii keessa galu, gaafa fedhii wayii keessa galu, gaafa chaalenjiidhuma tokko keessa galu mallaqi mana jira yoo ta'e, qe'ee jira yoo ta'e, ganda jira yoo ta'e quickly dhallee fuunee balleessuudhaaf illee baay'ee saaxilamna jechuudha. Namoonni baay'een manaaf qe'eetti qusatanii fiixaan ba'umsa argatan namoota muraasa. Kanaaf tendensiin spendii gochuudhaan guddaadha kan jedhudha. Arfaffaa irratti kan inni isinii kaasuu barbaadu mallaqni gaafa nama harka jiru namaa liqeessuudhaaf nama rakkateef dafnee kennuudhaaf illee saaxilamna jechaadha. Jireenya hawaasaa keessa jiraanna qe'ee keessatti namatu miidhama yookaan rakkatee nu bira dhufa yookaan waatee nu bira dhufa. Mana yoo jiraatu akka baadiyyaatti akka magaalee ganda gooda fagoo jirutti yaaduun barbaachisaadha jedheetan yaada. Kanaaf tendensiin itti fuunee spendii goonuu probabilitiin isaa baay'eedha jechuudha. Keessumatti yoo baadiyyaa jirra ta'e, keessumatti magaalee xixiqqaa sadarkaa aanaa fa'a, even godina tokko illee jira yoo ta'e namni fiigee dhufee mallaqa kana naa keenya akkas naa godhi jechuun yookaan waan mana jiran fuudhanii ba'anii wal afeeruun namaaf waa gochuun tendensiin isaa baay'ee haayidha.
jechaadha. Kanaaf mallaqa qusannu obbira keenya kaa'uun waa garaagaraaf saaxilamee galmanuu kaaneef galmaan nu ga'uu dhiisuu danda'a akka jedhudha. Kanaaf maal goonuree yeroo waa'ee qusannoo yaan inni jalqaba nuti yaadu nurra jiru dhaabbilee maallaqaa financial institution dhaabbilee liqaaf qusannoo ta'uu danda'a, maayikiroo faayinaansii ta'uu danda'a, baankii ta'uu danda'a, hojiilee tajaajila mallaqa kennuu irratti dhaabbilee bobba'an yookaan sanarratti hirmaatan biratti qusachuun faayidaa baay'ee qaba. Dhaabbilee maallaqaa biratti qusachuun, dhaabbilee maallaqaa wajjin hojjechuun faayidaalee inni qabuun tokko lama sadii isinii kaasa. Inni jalqaba yeroo dhaabbilee maallaqaa wajjin hojjennu hubannoon qabeenya maallaqaa, qabiyyee maallaqaa keenya wayyaa'aadhaa fi fooyya'aadha kan dandeenyu. Faayinaanshaal litirasiin keenya jechaa wayyaa'aadhaa fi fooyya'aadha kan adeemu. Maaliif jennaan maallaqa dhannee keenya dhallisaa meeqa jennaanii eessa ga'eera jenna unka guutuutu jira, baasii gochuutu jira, galii gochuutu jira. Tiraanzaakshiniin kun hundumtu waan nama barsiisan, waan nama qajeelchaniif, waan nama hubachiisan qabu jechaadha. Kanaaf faayinaanshaal litirasiin keenya illee caalaa wayya adeema. Kanaaf dhagaan baankileen tokkoof maayikiroo faayinaansii tokko eetuu qusannoolee hawaasa hin jalqabsiisin leenjii kennuuf kun akka caalaa hubannoo qabiyyee maallaqaa qabnu nu godhaan. Inni lammaffaan saaxilamummaa badii baay'ee dhaabbilee maallaqaa kaa'u. Dhaabbilee maallaqaa gaafa keenyu maallaqni keenya for grant deebi'ee nu dhufu. Yoo baankiin saamame, yoo baankiin gubate, yoo waan biraa dhufe illee hin tura malee maallaqa keenya akka deebi'ee dhufu ni beekna jechaa. Yookaan silaa mana keenya baasii garaagaraa baafnee saaxilamummaa garaaf kan saaxilamurraa nu oolaa jechaa. Kanaaf riskii badii baahir isaa deemaa jechuudha. Sadaffaan maallaqni gaafa mana baankii taa'u gaafa dhaabbilee maallaqaa bira keenyu dhala qaba jechaadha. Gatiinsaa nu wayyaa adeema yookaan gatiin maallaqa keenya humni bittaa maallaqa keenyaa sababa yeroo gara yerootti gadi adeemuu fi gaafa dhaabbilee maallaqaa bira keenyu sana bakka bu'uu ka danda'u yookaan haga tokko haguuguu ka danda'u dhala qabaa jechaadha. Biyya kana keessatti maallaqa mana baankii kaa'u qofaadhaan namoonni jireenya isaanii noormaali gaggeeffatan hedduutu jira. Biizinasii hojjechuu, investimentii garaagaraa hojjechuu hin barbaadanii taayim dipaaziit kan jedhamtu jira. Yoo dhibbentaan maallaqa mana baankii keenya irratti harka 7 nuu kennama yoo ta'e namoota akka sanaatiif garuu hanga dhibbentaan parsantii 9 hanga kennamutti gahaa jechaadha. Kanaaf miliyoonii 1 mana baankii keenya qabna yoo ta'e waggaadhumatti birrii 100 qabna jechaadha. Kanaaf ala faayidaa irraa ittiin argannu qabna jechaadha. Gaaf immoo baankiidhaaf maayikiroo faayinaansii wajjin hariiroo godhamuun dhibbentaan parsantii 11 illee yeroo kanatti dhala argamsiisutu jira. Mana baankii kaa'uun dhaabbilee maallaqaa bira kaa'uun maallaqni keenya akka nu dhalu akka waa hojjetu godhaa jechaadha. Arfaffaa irratti faayidaan maallaqa ofii dhaabbilee maallaqaa kaa'u kan inni nuuf dhufu keessaa amanamummaa liqeeffachuu keenyaati kan inni nu mirkaneessaa deemu. Aadaan qusannoo keenya, aadaan baankii wajjin yookaan dhaabbilee maallaqaa wajjin hojjechuu keenya, reputeeshinii keenya, amala keenya dhaabbilee warra maallaqa liqeessanitti himaa deema jechaadha. Kanaaf bor liqeeffachuu barbaada yoo jenne yaadna ta'e dhaabbileen maayikiroo faayinaansii hedduu maal godhanii gara ji'aatiif akka nu isaan biratti maallaqa akka ta'e qusannee itti fufnu kan isaan barbaadanii. Dhaabbileen maallaqaa tokko illee gaafa nu liqeessuuf kaan dhibee sadarkaa baankiitti jechaadha. Aadaa qusannoo keenyaa waggaa meeqa isaan biratti akka maallaqa qusan hangam akka qusannee qabnu beekuudha kan isaan barbaadan. Har'uma karaarraa deemnee dhufnee baankii kanarraa maallaqa liqeeffadhe yoo jenne baankii nu liqeessuu danda'u muraasa. Kanaaf trustworthiness amanamummaa keenya, aadaa keenya, baasii, expendicharii keenya akka nuti waan qusannurraa garmalee baafnee qisaasisnee isaaniif informationii guddaa isaanii fi waan isaan irraa ittiin madaalan keessaa guddaa jira. Shanaffaa irratti dhaabbilee maallaqaa biratti qusachuun kan nama fayyadu keessaa baasii keenya hordofuuf nu gargaara. Maallaqa diiphii keenya keessa jiru yookaan mana keenya keessa jiru har'a meeqa akka baafne boru meeqa akka baafne attamitti akka meeqa baafne hordofuun baay'ee rakkisaadha. Namoota digirii jalqabaa fudhatanii yuunivarsiitii irraa ba'an namoota baratanii hojjetan mee ji'a kana keessa baasiiwwan baafte listii godhinaa kenni hojjetan kan kana galmeessee beekee isinitti himuu danda'u muraasa. Dhaabbilee maallaqaa wajjin hojjenna yoo ta'e achumarraa moobaayil tiraansferii goona achumarraa dhadhee baafna sababa ta'eef maaliif yoom hammam akka baafne hordofuudhaaf haalaan nu gargaara jechaadha. Sanarrayyuu darbee baasii keenya keessaa isa kamtu irra caalaa maallaqa keenya fudhatee deemaa jira kan jedhu ifatti akka nutti agarsiisa jechaadha.
Namoonni baay'een gosawwan baasii isaanii gaafa hubachuudhaaf rakkatan kan isaan godhan keessaa mana baankii dhaqanii isa kam gargaarsaaf, isa kam jireenya ammaaf, isa kam qabeenya bituuf, isa kam maal gochuuf akka baasan baankii steetimentii isaanii irraa ilaallatu jechaadha. Kanaaf baankiidhaa wajjin hojjechuun, dhaabbilee maallaqaa wajjin hojjechuun, achitti qusachuun, qusannoo aadaa qusannoo keenya hariiroo dhaabbilee maallaqaa wajjin qabnu wajjin gabbisaa deemuun faayidaa guddaa qaba ka jedhuun jechaadha. Hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee eessatti qusannaa? Iddoon itti qusannu kun faayidaa maalii qaba akka jiru waa xiqqoo akkasii hubattan abdiin qaba. Amma immoo gara dhumaatti mata duree tokko kan inni isinii kaasuu barbaadu, namni harka qalleessa ta'e qusachuu ni danda'a. Namni kadhatee bulu, namni daldala xixiqqaa irratti ba'e, namni miindaa xiqqoo nyaatu qusachuu ni danda'a jedhudha. Gaaffii kanaaf deebiin kallattiidhaan namni harka qalleessa ta'e ta'u, hawaasni harka qalleessa ta'e kamiyyuu qusachuu ni danda'a. Kajiru fakkeenyaan isinii kennu pirojektoowwan kanaan dura dhaabbilee miti mootummaa wajjin hojjechaa ture irraa barnoota guddaa kan hin argadhe keessaa nama 15 ijaarree qarshii 5 qarshii 10 qarshii 15 hanga qarshii 20 duwwaa akka isaan 7 qusatan gochaati ture. Waggaa 3-4 booda aanaa tokko keessatti aanaa 2 keessatti miliyoona hedduu qusachiisuun danda'ameeti jira. Namoota baay'een waan qusatan qabsiisanii liqeeffachuudhaan madda galii isaanii jijjiirrachuu guddaarraan ka'anii kun evidensiin fi qabatamaatti qorannoo gurguddaa gaggeessan irraa kan agarre jechaadha. Kana hubachuu yoo barbaaddan kitaaba dhaloota dinagdeen hundeessu kan jedhu boqonnaa 10 irraa seenaa namoota baay'ee seenaa aanaalee baay'ee dhattanii jira ilaaluu dandeessu jechuudha. Sanarra yoo darbee fakkeenya isin beektan tokkoon isinii kenna. Namoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti, namoonni aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gamoo ijaaran eeyudha. Abbaa hoteelaa ka ta'an eeyudha. Warshaa garaagaraa ka bitan eeyudha. Warra kadhannaadhaan gara magaalaa keenyaa dhufee, warra kophee haxaa'uun gara magaalaa keenyaa dhufee, warra lootarii naannessuun gara magaalaa keenyaa dhufee, warra buna funaanuun gara magaalaa keenyaa dhufee, warra namaaf ergamuudhaan gara magaalaa keenyaa dhufee, warra yeroo beelaaf yeroo rakkinaa baqatanii gara keenya dhufanidha. Isaan har'a eessa jiru? Tujaarri har'a Oromiyaa keessatti isaan. Abbootiin qabeenyaa isaan. Galii isaanii meeqa ture? Qarshii 20,000, 50,000, 100,000, dhiifama qarshii 100, qarshii 50, qarshii 200 kanaadha kan isaan argatan guyyaatti isa ta'u guyyaa 2-3tti. Har'a garuu sadarkaa guddaarra ga'anii baay'ee isaanii beeku. Akkoo akkamitti akkas ta'an aadaa qusannoo isaaniiti. Harka qalleessi qusatee jijjiiramuu ni danda'a. Namni kophee haxaa'e qusatee jijjiiramuu erga danda'e. Namni hojii humnaa hojjechuun aanaalee keenya dhufe abbaa qabeenyaaf dureessa nurratti ta'e qusatee jijjiiramuu erga danda'e namni harki qalleessi qusachuu hin danda'a jechuudha. Akkuma ganama haasofnetti kutaalee lamaan darban keessatti akka dubbannetti qusannoon hangam qusanneetu hin ta'in dhibbentaan waan arganne keessaa hammam qusanne kan jedhudha jennee dubbanneerra. Kanaaf qusannoon sadarkaa galii irratti hundaa'u. Aadaan qusannoo, amaleeffannaa qusannoo sadarkaa galii irratti hundaa'u kan jiru dubbanneerra. Kanaaf namoonni harka qalleessa ta'an qusachuu ni danda'u. Kun immoo muuxannoo qe'ee keenya keessatti arginu irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Gara dhumaatti mata dureen isinii kaasuu barbaadu tokko maali? Akka inni qusanneef wantooleen danqaa nutti ta'an maali kan jedhudha. Waa baay'ee nu danqa. Akka nu aadaa qusannoo keenya hin gabbifanneef, akka nuti jireenya keenya egeree borii biizinasii wayiitti galu, investimentii wayiitti galu, sheerii wayii bitachuu, mana bitachuu, yookaan waa tokkotti hin galleef akka nu aadaa qusannoo keenya hin gabbifanne kan danqaa nutti godhan waa baay'eetu jira. Isaan keessaa tokko 2-3 isinii kaasan ni jalqaba hubannoo dhabuu keenya. Namni xiqqoorraa keeka guddaa ta'e warri biyya keenya dhufan waanuma argatan qusatanii hojii humnaan hojjetanii kan keenya qusatanii minaan nu haamanii lafa nu qotanii buna nu funaananii isa nurraa argatan xiqqaa sana qusatanii qabeenya keenya bitanii lafa keenya bitanii dureessa ta'uu isaanii hubachuu dadhabuu keenya. Akkamitti akka qusatamu, meeqa akka qusatamu, isa akka jalqabu hubachuu dadhabudha. Kanaaf qaamni ilaallatu hundumtuu aadaa qusannoo irratti hojii warraaqsaa, hojii leenjii, hojii barsiisaa geggeessuun barbaachisaa jechaadha. Sadaffaan aadaadhaaf ilaalcha boodattafaa nuti qabnudha. Yeroo waa'ee qusannoo ka'u akaakuun isa ta'uu callaadhaan wanti nu ilaallu lafa qabaa, qe'ee qabaa, biyya kun jiraadhaa, mormiin dhaan jiraa jenna. Namni qusatee jijjiirame hin jiru, hannaan lafa gurgurummaa kanaadha wanti sammuu keenya qalbii keenya keessumatti attentionii keenya fuulduraa keessa baay'ee yeroo baay'ee kan jiru kanaadha. Ilaalcha dogoggoraa akkasii, ilaalcha booddeetti akka faantiisuudha.
Kutaa lammaffaa keessatti tuqaalii 8 qabu. Yaada dogoggoraa qusannoo laalchise isaan irraa of eeguun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti akka nu yaada qusannoo qabaanne fedhii guddinaa dhabuudha. Namni keenya baay'een jiraatee jennaan, nyaatee jennaan, dhugee uffatee jennaan jijjiiramuu badhaadhaa abbaa qabeenya ture isa ta'uudhaa fi hawwiidhaaf aspireeshinii inni qabu baay'een isa gadi aanaadha. Kanaaf economic aspiration qabaachuu danda'u nurra jira. Mana lama qabaachuu nurra jira. Sadarkaa akkasii ga'uu nurra jira. Abbaa warshaa ta'uu nurra jira. Kan jedhu fedhiin akkasii fedhii nama gubu keessa keenya madduu danda'u ture jiru. Gaafa sanatu gadi of qabnee marqumaan keenya hidhannee waan arganne irraa of kaachuu dandeenya jechaadha. Fedhii guddaa dhabuun keenya akka nuyi hin qusanne nu godheera jechaadha. Arfaffaa irratti baasii hin malle. Amantii keenya wajjin, aadaa keenya wajjin, amaleeffannaa keenya wajjin wal ilaalchisee baasii nuti waggaa gara waggaatti baafnu qusannoo keenya yeroo dheeraadhaaf ni dheera. Baasiiwwan akkasii hojii cidha biyya keenya keessatti gaggeeffamu laala. Liqeeffatee cidha godha. Kireeffatee cidha godha. Waan qabu hundumaa dugugee mancaasee cidha gaggeeffata. Namni nu gidduudhaan yoo boqate taaziyaan garaagaraa gaafa jiru taskaara baasu maal gochuu sana gochuu qalanii nyaachisu waan waggaa meeqaaf qe'ee keessatti ol qaabame gaffuudhamee dhangalaafamu. Isa nan duwwaa miti ayyaana garaagaraa ayyaaneffatamu biyya keenya keessatti ilaala. Masqalan ayyaaneffanna, irreechan ayyaaneffanna, yaana du'aa ka'uu faasikaasa jedhan kanan ayyaaneffanna, ayyaana amantaa uummata keenya amantaa musliim ayyaanota biyya kana keessa jiran achi gadi tarreessaa laala. Kan hundumaa irratti wanti nu baasaa oolu hundumtu waan qabnu ol ka'anii akka nu jijjiiraman finneen godha. Sana bira darbee dorgommii namoota gidduu jiru. Cidha eenyu caala? Taskaara eenyutu caala? Eenyutu iddoo kam jiraatu uffata tamii uffata? Wal dorgomuu sadarkaa keenya malee, dandeettii keenya malee, beekumsa lafarra keenya malee dorgommiin nu gidduutti ta'u baay'een isaa wanta qabnu akka inni akka bishaanii dhangala'ee deemu godhee taasiseetu jira jechaadha. Akka ebalu tan sirbaan morma nama jal'isa jedha Oromoon gaafa dubbatu. Namni tokko naannoo boolee, namni tokko iddoo qaqqaalii dhadhagee nyaatee dhugee bashannaneef anis nan naqa yoon jedhee waan qabu hundumaa irroodii godhe dhangalaasee fudhatee deema jechaadha. Dorgommii hin malle nu gidduu jiru. Hiriyummaa hin malle nu gidduu jiru. Gaaf namootuma sadarkaa keenya hin taane wajjin hiriyummaa uummanni. Waan san baasuu dhufu, dugda deebisuu dhufu. Kun hundumtuu baasiin keenya kan malee qabu godhaa jechaadha. Shanaffaa irratti tajaajilli maallaqaa dhaabbilee maallaqaa aanaa keenyaaf ganda keenya keessa dhabamuun isaaniis yeroo inni itti nu miidhu baay'eetu jira jechuudha. Aanaalee keessa maayikiroofaayinaansiin hin jiru yookaan namni sa'aatii 2-3 deemee baankii yookaan maayikiroofaayinaansii yeroo inni itti dhabu jira jechuudha. Tajaajila dhaabbilee maallaqaa dhiyootti argachuu dhabuunis kan nu godhaa jechuudha. Ja'affaa irratti hojii dhabdummaa. Hojiin qabnu yoo ta'e maddi galii keenya xiqqaadha yoo ta'e obviously waan qusannu qabaachuun keenyas akkuma sana xiqqaachaa deema kan jedhudha. Torbaffaan baay'ina miseensa maatiiti. Maatii keenya keessatti ijoollee 7, ijoollee 8, ijoollee 10, ijoollee 11, ijoollee 10 meeqa qabaachuun baay'ee jira. Maatiin akkasii qusachuun baay'ee rakkisaadha. Keessumatti yeroo jireenyi dinagdee ammaachaa deemu kana keessa qusannoo ga'aa ta'e, qusannoo miidhagaa ta'e, qusannoo egeree namaaf abdii kennu qusachuun rakkisaa ta'a jechuudha. Sanarrayyuu darbee ijoolleen akka abdii boriitti lakkaa'amu, akka inshuuraansiitti lakkaa'amu sababni waan qaban hundumaa dhangalaasanii ijoollee ofitti fixanii harka maratanii ta'uun yeroo inni itti mul'atu jira jechuudha. 8ffaan qaala'insa jireenyaati kana kutaa darbe keessattis dubbanneera. 9ffaa fi inni dhumaan isinii kaasuu barbaadu dhiibbaa hiriyyaati. Dhiibbaa hiriyyaa namoonni wajjin namoonni wajjin jiran aadaa qusannoo qaban, fedhii qusannoo qaban, shaakala qusannoo qaban yoo ta'e kan nu eegu sanuma jechaa peer pressure jennaan sadarkaa dhadhaati. Kanaaf amma jiraata borii waa'ee borii maacin qabda bor maal akka ta'u maalitti kan jedhanii yaada dogoggoraan dhiibbaa nurratti uumanii waan qabnutti jiraannee dhangalaafne akka bannu kan godhan waa hedduutu jira jechaadha. Yookaan gorsa jallaa lafa dhadhee kasaaru lafatti dhadhee dhangalaafne biraa deemnu kan nu gorsan baay'ee jira jechaadha. Kanaaf hiriyaa jabaa, hiriyaa qajeelaa, hiriyaa moodelatee filachuun illee baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee hora miidiyaa irratti na hordofaa jirtan qusannoo eessatti qusannaa fi aadaa qusannoo keenya kana keessatti wantooleen danqaa ta'uu danda'an maal ka jedhu wajjin dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf uummata keenya bakka inni jirutti barsiisuun, leenjisuuf, gorsuun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo qabnu kana walii daddabarsinee uummanni keenya gara warraaqsa qusannoo, warraaqsa dinagdeetti akka inni galu gochuun illee baay'ee barbaachisaa jira. Dhaabbileenis
mootummaaf miti mootummaa kanarratti hojjechuun hayyoonni sadarkaa garaagaraa jiru kallattii dandeenya hundumaan dhiibbaa poozitiiv ta'e hawaasa qusatu hawaasa keenya gochuudhaaf irratti hojjechuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Hamma ammaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Sagantaan kun isin gammachiisee warraa fayyadamtaniitu yoo ta'e immoo hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa. Sagantaa taanuun amma deebinee wal agarruutti nagaan turaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa, horaa bulaa.